kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Amusaar baga nagayaan gara Amusaaritti dhuftan jechaat har'aan kana barnoota yeroo darbe waadaa isinii galee ture qabadhee dhufee jira. Koomentii keessan irratti namoonni hedduu wal duraa duubaan akkamitti Feesbuukii akkaawuntii keenya irratti namni tokko iskiriinshuutii akkam fudhanne gochuu dandeenya jettanii yeroo darbe na gaafattanii turtan. Kanaan wal qabateet har'a barnoota sanaaf deebii qabadhee dhufeen jira. Maamiltoonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun nuti dabalama jechaat warri maamila duraa taatan ammoo share like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaan wal qabateeti namoonni baay'een gaafiin keessan akkamitti Facebook keenya irraa akka screenshottiin hin taasifamne gochuu dandeenya jettanii gaafattanii turtan. Kanaaf gara appii Facebook kanatti deemuudhaan click irra goonaa jechuudha irra goona. Kana gochuun duratti garuu yeroo dashboarding keessan on ta'ee jiraate dashboardii keessan cufuun dirqama ta'a jechuudha. Isa off gochuun dirqama ta'a. Kanaaf har'aan tana amma garamitti deemna? Gara kanatti deemuudhaan as biratti profaayilii keessan irra tuqxu jechuudha. Profaayilii keessan irra yeroo tokko tuqxanii gara keessaatti ni seentu jechuudha. Sana booddee garuu iddoo kanatti gara duraa kanatti tuqaa sadii jiru kan irra tuquudhaan gara keessaatti ni seentu jechuudha. Kana booda scroll gochuudhaan profile setting kan jedhu gaditti iddoo kanatti yoo argitan ta'e iddoo kanatti lock profile kan jedhu ni argitu jechuudha. Lock profile iddoo jedhu kana yeroo tokko irra cuqaasuudhaan gara keessaa ni seentu jechuudha. Gara keessaatti ni seentu. Sana booda fuula akkas jiru ni argattu jechuudha. Inni kun lock your profile jedha. Make your photo and post private in one step jedha. Isa kana akkas gochuun waan sadii argata. Only friend will be see photo and post stories and only profile jedha. Gadi siqee ammoo only friend will see your full resolution profile picture and cover jedha. Gad darbe ammoo people will still be able to search for you and send your gidduu kanatti gara gadii kanatti dhufuudhaani iddoo kanatti lock jettanii keessaa baatu jechuudha. Kana booda namni tokkolleen isa kana screenshot gochuu hin danda'u jechuudha. Kana wal qabatee isa kana akkamitti irra deebifnee eeyyamna ka jedhullee asumaan ilaallaa jechuudha. Isa kana irra tuquudhaan gara keessaatti ni seenna. Kana booda you locked your profile picture jedha. Okay jettanii keessaa baatu jechuudha. Kana jechuun namni tokkolleen asirraa fudhachuu hin danda'u. Yoo barbaadanii ammoo isa hiikuu barbaadan irra deebitanii iddoo kana tuquudhaan unlock gochuu ni dandeettu jechuudha. Iddoo kanatti unlock iddoon jedhu ni jira jechuudha is biratti. Kanaaf isa kana yoo tuqxan unlock gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf jecha unlock gootanii keessaa ba'uu ni dandeessu. Asitti unlock kan jedhu tuqxu sana booda inni kun unlock ta'ee jira jechuudha. Kanaaf jecha amma isa kana unlock godhee jira jechuudha. Haala kana fayyadamuudhaan screenshottiin akka bilbila keessan Facebook profile keessan yookaan Facebook page keessan irratti namni akka dokumentii isin jalaa screenshot godhee hin buusne gochuu ni dandeenya. Yeroo itti aanu akkamitti copy dhoowwuun akka danda'amu waan isin post gootan share gootan akkamitti akka lock gootanii Facebook irraa namni tokko kamillee akka copy godhuu hin dandeenye itti gootan qabadhee isinii dhufa. Barnoonni har'aaf isinii qabadhee dhufe isuma kana fakkaata jechuudha. Gaafii keessan koomentii booksii jalatti barreessitan hunda tokko lakkaa'ee deebii isaa qabadhee kan dhufaaru ta'uu beektanii yaada akkasumas gaafii yoo qabaattan akka nuuf dhiyeessitan irra deebinee ilaallee kan isiniif deebii qabannee dhufnu ta'uu keenya asumaan isin beeksisaati. Barnoonni har'aaf isinii qabadhee dhufe isuma kana hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaaf jaalalaan naa tura isiniin jedha. Ciao.